محمد شو يلا شو يلا يلا ايه شو مالك؟ شو تقبرني؟ لحظة بس لحظة استنى تعال كم 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 حبيبي براد 8 ملاك نو اوكي يو انت هون ملاك يجي يفتح براد نو هلا أوكي؟ بتصدق انت مين حبي بابا اوكي ملاك نو بدون ليش هيك عم تقلها؟ شو ليش هيك عم بدي حافظ على البراد مضاهي ايه طيب شو طيب بدنا ناكل هلا ما في لا اجي ملاك نو اوكي اوكي تفسير هلا عم ناكل نحن وياها لا بدك تغريها ايه هلا بناكل وانت نحن تعطيكي وياها ماني نو ماني هيدي انا نصابه اوكي انت جود اوكي اوكي ثانك يو كثير ثانك يو Adaraa keessa shamarran keenya gola madaamii keessa jirtan wanti siin gola madaamii keessatti dogongoruu hin qabne jechuudha. Aga fedhan sinaa jaalatan, aga fedhan waan barbaadan sinaa jedhan jechuudha. Afaanillee wallaalaa, addisiillee hoota jechuudha. Dogongora akkanaa kana yoo dogongortan boru waan hin taane keessatti isin gata jechuudha. Waan hin taane keessatti maal ta'a isin gata jechuudha. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa taatanii waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa har'as akkuma baratame viidiyoo harawaan walitti deebinee jirra. Egaa dogongora shamarri keenya hedduun gochaa jiranii fi hedduu irrattis mul'achaa jiru. Mee tokko qabadhee isinii dhufee jira. Dogongora kana gaafa dogongortan boru rakkoo guddaa keessatti akka isin seensisu beekadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma argitanii madaamishaan kaameraamaanidha. Madaamitu waraabaa jira jechuudha. Kaameraa akkuma argitan akkuma viidiyoo kana jalqaba dhaggeeffattanii jechuudha. Innaa sarraateenyaan ni jirti. Sarraateenyaan ofii afaan hin beektu. Garuu madaamidhaa ajajamuu diddee jechuudha. Yeroo madaamidhaa ajajamuu didduu isa kanatu biiroodhaa ishii fidee jechuudha. Yeroo ishii fiduu ishiin ajajamuu dinnaan kaameraa banatanii isa itti yaamanii yeroo isa itti yaamanii inni immoo rakkoo jiru fakkeenyaaf nyaatas sodaatinii firiijii baniitii fudhadhu nyaadhu jechoota akkasii jedheeni raawwateeti maal godhee mucayyootan ofitti qabee hammatee jechuudha. Kuni biyya Arabaa keessatti taasallee hin barbaachisu shamara keenyarraa. Tasallee isinirraa hin barbaachisu. Sababa maaliitiif isinirraa hin barbaachifne yoo jettanii wanti akkanaa kun 1 2 3 jedhee booda rakkoo biraa fida. Rakkoon inni fidu mooyyuu miidhaan shama arabdoonni isinirratti fidduu hin wallaalinaa jechuudha. Dhugaa rakkoo guddaa isinitti fiduu danda'u waan ta'eef kanaaf rakkoo kanarraa of eeggannoo godhadhaa isiniin jedha. Egaa warra biyya ormaa kan dhufne nu akka namni isaanii nu cabbaxee yookaan immoo nu dhungatuuf miti. Akka isaan immoo nu faarsaniif miti. Akka isaan immoo kaameraa nu waraabaniif miti jechuudha. Inni galeemti kaameraa jechuun waa guddaadha. Garuu kaameraa jala teechanii akka kaameraa si waraaban osoo hin taane isinis ofitti amantanii waa hundarraa dheechitanii jiraachuun dirqama nama ta'uuf boroof jijjiiruuf isaan irraa dheechuudha jechuudha. Yoon isiniin jedhamu namoonni tokko walitti dhufeenya madaamii akkasiin jaallattu gochuudhaaf haasaa garaagaraa itti haasoftu waa'ee jireenya keessanii itti himtu waa baay'ee itti dubbattu jechuudha. Yeroo itti dubbattan kanatti maaltu dhufaa deema yoo jettanii wanti dhufaa deemu wanta isin taasifta sun ishii sammuu keessatti marammaraa gooti jechuudha. Marammartii gaafa isin waa'ee jireenya keessanii waa'ee laayifii keessanii waa'ee maatii keessanii itti haasa'aa deemtan booda waa'ee kee hunda barteet booda rakkoo guddaa sirraan ga'uu dandeechi waan ta'eef yeroo hundumaa isaa yoo isin taasisuu barbaadan isin dafaatii hojii keessan fixadhaatii isaan biraa zoor jedha jechuudha. Kana malee wanti isin barbaachisu wanti isin baasu tokkollee hin jiru jechuudha. Keessattuu dhiira isaanii faana haasa'uuf hin mokkorinaa jechuudha. Warroonni dhiira isaanii faana haasa'uu barbaadan jechuudha. Dhiira isaanii faana taasallee haasa'uu walitti dhufeenya gochuu hin qabaatinaa jechuudha. Inni galee keessattuu dhiirri Arabaa sareedha jechuudha. Saree wayya dhiira Arabaatii manna. Kanaaf kanarra sirriitti of eeggannoo guddaa wanti gochuu qabdan inni tokkoffaan inni ijoon
isa kana jechuudha. Yoo isa kana hin beekne ta'e booda rakkoo gurguddaa itu sinirra ga'aa jechuudha. Anis obboleettiin keessan kan irraa sinitti himu isa kanadha jechuudha. Jalqaba irratti akkasii obboloota kiyyaa inni biraammoo akkuma amma viidiyoo jalqaba irratti argitan viidiyoon kun dogongora guddaa qaba. Dogongorri inni qabus ishiin bira dhaabbattee madaamiin kaameraa waraabu intalli namicha ijarraa gadi buqqifattu jechuudha. Ija keessa laalti. Kunis dogongora guddaadha jechuudha. Isiniif galee unkaan dhiira isaanii ilaaluu miti. Akka inni akkasitti cabbatee haammachuu miti. Akka itti dubbatanu namoonni hin barbaanne jiru. Dhugaa akka kaameraa waraaban kana jiran kaameraa duuba mucayyoo tana waa biraa jechuu ni danda'u jechuudha. Ishiin tun haarawaadha afaan hin beektu waan inni jedhu wal hin beektu garuummoo inni sababii biiroodhaan fidee fi isa arginaan xiqqoo ishii kinoo akka nama maatii ishii faamilii ishii argiteetitti gammadee jechuudha. Keechis yeroo gammadu kana yeroo inni haasa'u kanammoo ushum jetteetuma isa ija keessa laalte jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kunis maal jedhure baay'ee yaa biyya ofiitii ba'uu jechuun ni ulfaata walumaa galatti. Ana dhugaa rabbii biyya ofiitii ba'uun akka ulfaatu sirriitti argee kanaaf hadaraa keessanii hundi keessanuu of eeggannoo wanta akkanaarraa of eeggannoo godhadhaa. Isin biyya arabaa kan nu fide jechuudha. Hunduma keenyayyuu gola madaamii gola ormaa mana ormaa kan nu seensise maalidha? Hojiidha jechuudha. Hojii bichaadha. Inna hojii bichaadha waan ta'eef hojii keenya hojjetannee yoo xumurree jennee isaan wajjin haasa'uu dhiisuu, itti dubbachuu dhiisuu, isaan biraa deemuudha bakka kan nu barbaachisu. Kuni nuuf sirriitti filatamaadha. Galimti hojii keenya garuu eeggannee hojjechuu. Haa ta'uutii garuu wanti isin beekuu qabdan madaamota gammachiifna jettanii isaan nutti haa gammadan jettanii hojii isaanii kan duraan saraatanyaan osoo keessa hin jiraatin shamsanii kan namaan baane tokko kan nama cinqu tokko hojjechuuf hin cinqaminaa jechuudha. Galee ishii gammachiifna jettanii hojjechuuf hin dhiphatina. Akkuma amma immoo jalqaba irratti argitanii mucayyoon tun nyaata nyaachuu sodaatte jechuudha. Mana ormaa keessa jiraatte bakka feete jiraadhu. Mana madaamii erga jiraatte mana san erga seente manni kun waggaa 2 ta'e waggaa 3 ta'e mana san keessa akka jiraattu beeki. Wanta si barbaachisu mana san keessa laalitii nyaadhu. Madaamii ta'e gammachiisu agabuu kee nikki jettee hojii isaanii hin hojjetin. Kan dursu nyaata keeti. Kan dursu garaa keeti. Yoo garaan kee quufe yoo ati fayyaa qabaatte dalagaa isaanii kana itti fuftee hojjetta jechuudha. Yookaan immoo hojjechuu hin dandeessu ofiifuu dhibeerra buutee bashitaa hin taaneen miidhamtaa jechuudha. Galee kanaaf qaama keechan fayyaa keechan sirriitti hundaa ol of eeggadhaa jechuudha. Galee of eeggadhaa adaraa keessan. Inni biraa isaan jechuudha. Waa'ee maatii keessanii isinitti dubbatu yoo ta'e taasisuftanii ani nama akkanaati manni maatii kiyyaa mana akkanaati hin jedhina. Yoo isin cinqanii isin gaafatillee waan guguddaa haati kiyya hojii qabdi inni waan akkasii malee akkanatti biyyi keenya waan akkanaati manni keenya mana namoonni tokko waa'ee mana isaa keessa jiraachaa ba'e mana gorroonni baadiyyaa keessatti baay'een keenya citaa keessa jiraanname isa faatti agarsiisu jechuudha. Gaafa isa argan si tuffatanii si miicanii akka barbaadanitti biyyi keessa waan nyaattan hin qabdanii mana keessa jiraattan hin qabdanii bakka waan akkasiitis hin jeequ jechuudha. Kuni ni mul'ata mallattoo mul'achaa jirudha jechuudha. Kanaadha sinin jedha. Irratti aansuudhaan immoo maal jedhe bakka viidiyoo kiyyaarraa sumarraa nan goolaba turtii wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa sinin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa sinin jenna. Baay baay.